السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شمار كفونا جرتو متكشتي نجني كيسان بلا جرتني سنجل رموتية نقم دني وهي سنجلو أرى جايبة نقبت تورا يا مبولي hordoftoota kiyyaa gurbaa kanatu gara tiiktokiitiin natti dhufe lakkoofsa maasira viidiyoo kanarra argitanis wannaadha biizinasa maaludha jedhani dhiiroo biizinasa onlaayiniidhaan hojjetanii nama hedduun miti an sagalee isaa waraaba jedhee bilbilli kiyya aadaa sagalee namaa waraabu bilbila dura hidhee jira ni dagadhe bilbila guutuu isaa hidhee jira akka namni si bilbilee sagalee si waraabne ofirraa hidhee ture suuraa isaa argitanii akkasuma oofisa keessa jira jedha anatutti bilbile viidiyoo itti bilbile na oofisa nama natti agarsiisu jira jechuudha warra achi keessa hojjetu oofisa isaa warra isaa wajjin hojjetu jechuudha. Sagaleen waraabamne saniif sagalee waraabee dhala lamaatis nama lamaan na dubbisiise mucaan ani wallagga naan jedhe tiizinaas immoo maalidha onlaayinaan akkana hojjetta mallaqa guddaa chaayinaa deemta viidiyoo hedduu isin gadhiisuu danda'a inshaallah ijoolleen tana jechuudha ijoollee namoota akkanaatiin deeminatti agarsiise dhala lamaatis na dubbisiise jechuudha. An akka dhagayetti namni hedduun amma jarri takka suudii irraa galee jette yoo isinitti mul'isa isiisan jechuudha. Takkallee biyyuma arabaa irraa dhufe naan jette akkasii wanni kun akkamii mee isin warri as jala jirtanii warri waan kana hojjetanii keessa jirtanii an akka dhagayetti walla ijoolleen hedduun kan nyaadhaman ni jirani ani immoo ofii kiyyaaf wanni jechuuf odoo hin taane akkana deemanii keessan nama dubbisu jirani ani waggaa meeqa dura jechuun jide waggaa meeqa dura natti dhufanii ani jarumaa garagalee jarumaa garagalee jechuudha waggaa hedduu bilbila kaanii kan na jijjiiranii sheeka fana ta'anii na dhufanii wanti kun akkam jedhee hedduu qoradhu ammallee ni qoradha keessa deemee immoo amma bilbila biraatiin waraaba jechuudha gizee itti bilbile yookiin viidiyoo inni na erge guutuu isinii maxxansa inshaallah asirra isinii maxxansa jechuudha viidiyoo hedduu isaa natti ergee jira ka sa'aadaa ani internet irraa gabbuute na fakkaata viidiyoo sanniini viidiyoon suni sa'udaa muktaar takkanii beektanii natti fakkaata karaa yuutuubiitii fi wannaatiin yuutuub viidiyoo isiidha ka isiinfa walumaa galatti naachuraal nama gorsituun natti fide mucayyoon tun siifannaan jette arsii roobeetii naan jette suudii irra galee jette na wajjin haasa'u jirti amma viidiyoo kiyya yoo argitan kun qaccee gajjalaa sanitti mataan ni mul'ata jechuudha ani fuula kiyya ni dhoofadhe dalagaa irra jiras akkasi amata biraatis dhuftee na dubbifti jechuudha. An mucayyoo ta'an gaafadheenan akkamii haalli jennaan sodaatiin itti gali maaloo naan jette haayaa jedheen anis biyya namaa irraa itti gallee kunoo amma as dhoondee hojjetaa jirraa biiroo kanatti inni akkanumatti nama hin beekne inni wallaggaan arsiidha akkana wali dhoonne amma kunoo wakka waliif hojjetu jirra naan jette haayaa jedheetumaan jala jallise maaliifi wanni kana keessatti dirqama ofiitti galtee qofan calliftu nama fidda maali jennaan nama fidda fakkeenyaaf ati yoo nama argattee fidde waan san inni hojjechuu dandeessa jechuudha yoo nama fidini yoo nama dhabdee yookiin yoo nama fidde namni sun yoo nama biraa kan fidu hin argatini namni sun kisaara jechuudha wanti kun cubbu akkana kiyyaati jechuudha fakkeenyaaf hiriyooti yoo itti naqe hiriyoonni tiyya yoo ka biraadhaa nama biraa argatee hin finne taanaan cubbu wanni isiidhaaf kana jedhu mallaqni isaanii hin deebi'u jechuudha kanaafuu of eeggannoo godhaa tiitokkuma jalaanii ani
gaafa tokko ijoollee walii osoo dubbadhuun arge ol bahee achuma jalaa koomentii isaa arge namni onlaayinaa hojjechuu barbaada onlaayin shooppii koottaadhe barra koona jiru onlaayin shooppii hojjetuun immoo kanama fidaa jedhanii mallaqa namarraa fuudhanii kaanii nama kan kisaarsan jechuudha. Akkasii amma kunoo tanas dubbisinaan jedhe tanaanis wal barannee wal dubbifnee sagaleen immoo bilbila waan waraabnee fi sagaleen ani dagadhe silaa bilbila biraatiin waraaba ture jechuudha sagalee bilbilli kiyya sagalee waraabu viidiyoo waraabe akkasina wajji haasaa jirti garasiis wanyis waa hedduu baay'ata jechuudha uummanni bira jiru waan akkasiiti of eeggannoo godha laakiin dhidhimittattanii osoo wanta gaddan baafatiin itti seentanii akka booddee rakkanne isiniin jedha of eeggannoo godha waan akkanaarraa ijoollee namni duraan ni beeka ijoollee haara biyyarraa dhuftee tareef sooshaal miidiyaa maalli akka ta'e hin beekne kan waan kana keessa hin beekne itti seentee booda kaabiriin guddaadha kuma dhibbaa akkas achi olis na fakkaata doolaara kuma dhibbaa olii doolaara kuma tokko akkas jedhanii isni naan hin jenne gana gaafadha waan hunda gana gaafadha mucayyoo takka irraa dhagaye akkas gajettoonii beette numa callisisanii isaanii maaliifi mucayyoo amma natti haasa'u jirti laakiin sagaleen keeyna bilbilli waan sagalee hidhaa ta'ee fi dura ijoo bilbilli kiyya hidhaa irra jira duruma isaarraayi akka namni naa sagalee kiyya waraabne ne bilbila hidhee jira hin dagadhe immoo silaa irraa baaseetiin itti bilbila wannaa irraa hiikee hidhaa hiikee bilbila guututti qafoo guutuu irraa hiikaa hidhaa hiikee akkasi bilbila ture ani dagadhee tamaan itti bilbile inni oofisa jiraan yoo sitti na bilbile sitti agarsiisan aan jedhee naa katabee jechuu meesajii akkasitti anatti itti bilbile akkasitti dubartoota tanii nama lamaana dubbisiisee warra kaawwanitti qachi jiru na agarsiisee baandii isaaniiti dafiitti seenii akkasii naan jedhanii ani immoo nama waa ariifatoo miti namni hedduun nyaadhamee ba'u jira immoo mucaa nama wal beenu ni miti akkanumaan dhufee na dubbisee jechuudha tokkuma keessaan dhufee natti barreessee salaama naan jedhee nagaa siyaa ta'uu maalii waa nagaa inni rabbii siifaa baay'atu mindirirri jedheetuman barreessee ani immoo lakkoofsa waasaappisis ergee jennaaniin inni natti erginaan lakkoofsa isaatiin irratti an asiiseef godhee itti barreesse maaliif itti barreessa seeta yookiin itti waan kan itti seenuu fi yookiin wanni jechuuf osoo hin taane namoota baay'ee jira kan akkanatti osoo hin beekne nyaadhamu jiru achirraa waa hubannoo ni argatanii akkasuma hubannoo ni argatanii akkasuma jechuun namni waan kana keessatti tajaajila argate yookiin faayidaa argate as keessatti viidiyoo kana argee waan kana irraa yaada kennachuu danda'a waan jedhu takkaan fide ana immoo yeroo hedduu waggaa 3 duras waggaa 4 duras ne diddiibaa turani wallaahi lakkoofsa kiyya jijjiiranii suudaanii irraa keeniyaa irraa ammas keeniyaadha warra keeniyaa san dubartoota warra afaan biraa dubbatu narra bilbilanii lakkoofsa kee hiriyyaatiin saaraa irraa argadhe naan jetti saaraa sanis hin beeku jechuudha anini na bilbilu turte jechuudha ani san irraa hin kaasne warri suudaanii sun innaa lillahi wallaahi duriyyee walna jijjiirtee tuun kaanetti kun kaanetti gaafiifaa sheekaa maali jedhanii laakiin wallaahi sheekaa miti ijoolleen sun ijoollee kiristaanaati ijoollee pheenxee ijoolleen sun lachuu booda irra dhiibne ijoollee sun qoradhe nama hedduu gaafachiisee jechuudha akkasittiin irra ga'ee immoo anis gaafii dhiyeesseef aniin tun bar musiibaadha anis musiibaadha gaafii dhiyeessuufi ture gizee isaanii nan hayi na sallamsiisuu deemtaa jedhee natti ka'ee booddee jechuudha mucaa ogguun gaafii gaafadhu adna asallamsiisa arta seetaanaa jedha maal inni asallameen jedheeni
Sallami jechuun amantii na fudhachiisaa jirta irraa amantii na fudhachiisuu jirta seeta jedhee akkasitti natti lole jechuudha. Kana odoon taane ka biraate jechuudha. Waggaa 4 dura waan akkasii mudannoo dura hin qaba'ani laakiin nama har'a haarawaa miidiyaa dhufees miti nama waggaa dheertuu miidiyaa kanarra jiru waa hedduu beeka laakiin ijoolleen amma gara miidiyaa dhuftan waan kana information isaa hin qabne irraa of eegaa isiniin jedha. Immoo akkuma jedhan warri keessa galtanii hojii irra jirtanis yoo jiraatan information kana lakkoofsa keessa koomentii jedha naaf kaaya isiniif barreessa isiniif isin dubbisaa isiniin jedha. Akkas namni laakiin dalagaa seenee hojjetee guddachuu jibbuun jiru laakiin immoo warra hattuu nama fixutu heddummaatee jechuudha. Akkanuma gareedhaan waliin galanii nama fixanii amma tunis biyya arabaa biraa irraa dhufeetti duratti sunis suudii irraa dhufee naan jette akkas inshallah rabbi keer haa godhu isiniin jedha. Of eeggannoo godhaa abbama argitan malaa keessan hin kennina nama argitan waan jedhina hedduu of eeggadhaa jedhe. Ana jabaadhu naan jedhanii hedduu takkana jajjabeessanii sodaatiin dafii itti galii mindire naan jedhanii ana akka qoosaatitti birriin harkaan baatanii beeytanii amma inshallah takka takkaanii paartii lama jedhee sagalee isaanii guututti waraabee ka WhatsApp irraan sagaleen na ergamee jira viidiyoon kana ergamee jira waan akkasiitti jira hatta zoomii illee seenii naan jedhanii kanaaf share naaf godhamee jira an zoomii baneetis hin jiru zoomii hin banne ilaaleetuma itti dhiisee jechuudha ture amma torbaan lamaaf deemna an biizi jedheetumaaf deebifnee yoom eddaa deebii yoom deebifta naan jechuu ture ani laakiin biizi jedheetuma jalaa sedhe dhugumatti illee an biiziidha silaa hojjedhee isiniif ol baasa jechuudha waan kana akka of eeggannoo irraa gootan maaliifi yoo waan takka an qabatama odoo faamiliin tiyya keessa jiraate namni an beeku qabatama keessa jiraate waan kana ni hojjedha laakiin immoo waan hin taane seenii kun kana jechuudha akkanatti.